Bachuudha fi dhaloonni hedduun jechuudha namoota kana ilaalanii jechuudha waaqodhaa fi haadha manaasaa Saaroniini bakka namoonni hedduun jechuudha walamantillee akka dhaban wantoota hedduudha kan isaan haasa'anii gaa'illi diigamu yoomumayyuu nama aarsaa keessattuu jechuudha kan jara kana hedduudhuma tokko kan inni namoota hedduu kan inni gaddisiise jechuudha maaliif gaa'ila jechuun wanta namni harka ofiitiin godhatee yookiis immoo filannoo mataa isaatiin godhatee gaafa barbaade diigee gaafa barbaade musheene akka barbaade kan godhu miti gaa'ila jechuun dubartii tokkoo fi dhiira tokko gidduutti uumamumarraa kaasee waaqayyo karaa ittiin sanyii isaa baay'ifatuuni dubartiidhaa fi dhiira tokko gidduutti kan kenne yeroo ta'u dhaabata waaqayyo harka isaatiin ijaare malee dhaabanni harki namaa ijaare miti asumaani namoonni tokko tokkollee gaa'ila irratti yaada dogoggoraa qabaachuutii dandeessu waan ta'eef viidiyoo kana dhaggeeffadhaadha. Gaa'illi madaa nama keessaa diigamuutii hin dandeenye jechuudha bara jiraatan keessatti yoo ittiin mada'anii kanaaf gaa'ilatti seenuudhaan durallee dhimma gaa'ilaa irratti xiyyeeffannoo yookiis immoo barumsallee baay'isaniituma jechuudha barachuu warroota immoo muuxannoo gaa'ila bareedaa qabanillee qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Gaa'ila keessatti gaddii hin jira, gammachuun hin jira, dhukkubsachuun hin jira, beela'uun hin jira, dhabuun hin jira, walloluun hin jira, wantoota hedduu jira jechuudha. Namni wajjin gaa'ila dhaabata sunillee hirrina qabaachuutii danda'a. Garuutii dadhabbina jiru sana hunduma isaayyuu lama ta'anii walitti dhufanii waliif guutanii ba'aa walii baatanii wal wajjin jiraachuudha malee namni otoo guutuudha ta'e kophaasa jiraachuutii hin danda'a. Kophaasaa waan hundumaan guutuudha ta'e waaqayyoyyuu gaa'ilicha yookiis immoo bultii namaaf kennu sanayyuu hin naqu jechuudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kennaa jaalala akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u jechaati. Isinillee lafa jirtanitti nagaa ta'aadha. Haaraa kan dhuftan immoo nooraa baga nagaan dhuftanii hanaa dhufu isiniin jedheera. Egaa har'a jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi wantoota miidiyaa garaagaraa wal harkaa fuudhee kan dabarsaa jiru namoota hedduullee baay'eedhuma tokko jechuudha kana ni taasisabe garuuti waaqorraa wanta hedduu ta'e tokko jechuudha ani gama kiyyaan kanan baradhe inni yoo miidhameyyuu jechuudha namni tokko gaafa miidhamu inni tokko immoo gadi taa'ee qalbii qabataanan irraa barataa jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi dhaloonni baay'een yeroo isaan jechuudha miidiyaa hawaasaa kanarratti ba'anii wal salphisaa waan hedduu waliin jechaati hoolan argina akkuma beekamu waaqa ofii Saaronii gaa'ila bareedaa ta'e addunyaan kan beeku jechuudha addunyaa gaafa isheen jedhu biyyi kan beeku miidiyaan kun namoonni hedduun jechuudha suurota mimmiidhagaa suurota isaanillee fudhatanii viidiyoo isaan yeroo wal bira jiranillee kan walii waraaban kan hedduu namatti toludha jechuudha fakkeenyi nama baay'ee kan isaan godhatanii baay'ee gaa'ila nama hawwatudha jechuudha alaala yeroo laalanii haa ta'u iyyuu malee obboleessi keenya kun dheengadda jechuudha intarvuu dhiyaate irratti haadha mana isaa wajjin hariiroon gaa'ila isaanii yookiis immoo hariiroo isaan wal wajjin qabanii gargar citee waggoota lamaaf akka deemu jechuudha waggaa tokkoof ji'a 10 akka lakkoofsisee dubbate ture jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee namni kun maalirratti akka gargar ba'anii bakka dhimmi jireenyi gaa'ila isaanii maaliif akka diigame haadha manaa isaa kana wajjin gaafa gaafatamutti garuuti maal jedhee icciitiin miidiyaa irratti ba'u hin jira icciitiin miidiyaa irratti hin baane immoo hin jira icciitiin maatii anii fi haati manaa kiyya kun jaalalleewwanii taanee otoo hin taane haadha manaaf abbaa manaa taanee gaa'ila waliin dhaabannee maatiin gidduu keenya jiru maatiin baranii hiriyoonni baranii darbees immoo waadaa waliif qabna amma waggaa 80 waggaa 90 ta'u ijoolleen keenyallee amma isaan bakka maqicha jechuudha gaa'ila dhaabbatanii gaa'illi sun hin diigame jedhanii dhalli kiyyallee hin dhaga'u waaqayyo jedhe. Biyya lafaa kanarratti wanti ittiin nama qoruutii hin qabu jedhu gaa'illi akka hin diigamne nama hundumayyuu odoo gaa'illi diigamuun muudachuutii baate jedhee obboleessi keenya kun jechuudha otoo keessi isaa cabu otoo lapheessaa jechuudha bakka dhugaa rabbii dubbachuudha miira inni ittiin dubbate ilaalatan ture taa'ee viidiyoo isaa jalqaba hanga dhumaatti
bakka miira gaddaa keessa seenee otoo nayyuu gaafachuu baatanillee jedhee icciitichis immoo miidiyaa irratti yoo ba'e maaliif akka gaa'illi keenya diigame waan dhaloota barsiisu hin qabu jedhee maatiin illee gidduu isaanii jiru firoota karaa ishiitis haa ta'u ishiillee jechuudha ishiidhaan duubatti waa'ee dhimma ishii faallaa bakka wanta nama ishii ammeessu dubbachuuti hin barbaadu jedhee akka sanatti gaaffii sana ofirraa deebisee otoo nuyi ta'e immoo jechuudha mee jaalallee keenyas haa ta'u abbaa manaa keenyas haa ta'u waliin turtii qabaanne keessatti turtii waliif qabaanne sana ilaallee jaalala kaleessaa sana hariiroo waliin qabaanne sana ilaallee meeqaa keenyatu irra waliif darbaa isiniin jedha obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf yeroo hammaa kana keessatti jaalallee wal iyyuu taane jechuudha viidiyoo qullaafaa walirraa waraabanii kan isaan birrii walirraa nyaatanii itti wal doorsanii miidiyaa hawaasaa irratti jechuudha kan isaan gadi wal lakkisanii abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii bakka kallattii garaagaraatiin kan isaan wal miidhaa oolanii garuu mucaan kun dhugaa rabbii waan hedduu irraa baratamudha jechuudha kan inni dubbachaati ture of qabaa bakka jecha isaa eeggachaa ogummaadhaan kan inni haasa'aati ture kanaaf iyyuu obboloota gaa'ela jechuun dhugaa dubbachuudha baay'ee tokko ulfaataadha wanta harki waaqayyoo dhaabe wanta harki waaqayyoo ijaare kan harki namaa immoo diiguutii hin dandeenye kanaaf shamarranis ta'ee dhiirotas ta'ee otoo gaa'elatti galuudhaaf ariifachuu baannee jechuudha xiqqoo ishii yeroo fudhannee nama wajjin gaa'ela dhaabannu sana haala isaa ilaallee wajjin deemuutii akka dandeenyu amantaa irratti walii galuutii akka dandeenyu akkasuma kallattii kamiin iyyuu jechuudha hojii keenyanis haa ta'u otoo yeroo fudhannee itti yaadne baay'ee barbaachisaadha isiniin jira yeroo hammaa kanatti garuu itti hubachuu caala bakka yeroo turtii muraasa wajjin haasaan taana yeroo sana bakka miidiyaa irratti fuudhanii wal ba'u kanaaf jechuudha wanti tokko otoo dhaqeetoo ijaarramee dhimma gaa'ela ta'ee hin dhaabatin jechuudha itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha erga immoo ta'ee erga dhufe immoo walammeessuun qollaan wal dhaabuun hin barbaachisu jechuudha hirrina waliif dhossanii ofiidhuma ofiitti bakka waaqayyo isa uumaa ofii ta'e sanatti afuun barbaachisaadha isiniin jedhaa dhugaa dubbachuudhaa fi mucaa kanarraa wantoota hedduu baranna jechuudha namoonni hedduun akka waan inni jechuudha bakka amina ishii dubbachuudha maaliif akka gaalli isaan diigame akka inni dubbachuuf jiru irratti baay'ee tokko jechuudha xiyyeeffatanii eegatii turan jechuudha yaada garaagaraa kennanii haa ta'u iyyuu malee mucaan kun jechuudha kana booddee miidiyaa waamamu irratti gaaffii waa'ee haadha manaasaa yookiis immoo waa'ee gaa'ela diigame kana akka hin gaafatamne ergaa isaa dabarfatee akkasuma immoo haadha manaasaa ishii kaleessa wajjin ture kana immoo namoonni garaagaraa jechuudha akka jechuudha jechoota isaa ta'u waan hin taane akka ishirratti hin dubbannellee dhaamsa dabarsee jira jechuudha kanaaf iyyuu obboloonni yeroo hundumaa immoo jechuudha jireenya namaa gidduu galtanii gara isaa yookiis immoo gara ishii taatanii akkasumatti baqqazim jettanii jireenyuma namaa keessa galtanii jireenya namaa laaqaa kan hooltan immoo jechuudha keessuma bultii gaa'ela namaa keessa miidiyaa kanarratti otoo irraa of eeggattanii baay'ee barbaachisaadha waan isin fayyadu hin qabu waan ta'eef iyyuu isin hin jira egaa obboloota koo waaqayyo madaa obboleessa keenya isaaf haa fayyisu kanatti haashuudhaan dhugaa dubbachuudhaaf namni kun wanta hedduun kan irraa baratamudha nama abbaasaa kan ajjeese mana hidhaa keessatti deemee kan dhiifama godheedhaaf jechuudha bakka hani dhiifama sii godheera otoon beekin abbaa koo ajjeesuuti dandeessaan abbaa koo dhabeera jedhee nama bakka waaqayyo iyyuu cubbuu keenya baay'ee nuuf dhiise waan ta'eef iyyuu jedhee nama dhiiseedha jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf Itoophiyaa hundumtiyyuu odoo sammuu akkanaa kana qabaatte namni hundumtiyyuu eebbifamuu bira darbee dacheen biyya keenya biyyoo ishiitillee in eebbifama jechuudha kanaaf waan hedduutu irraa baratama asuma warri qullaa wal dhabde warri wal arrabsitan warri wal salphiftan warri miidiyaa irratti baaftanii suura keessa fuutanii ibidda qabsiiftanii achirratti kan guggubda fooluudhaan bakka waan garaagaraatiin barbaaddachuudha jettanii otoo of eeggannoo taasistanii baay'ee barbaachisaadha nama kanarraa barachuun hin barbaachisa isiniin jedha obboloota koo namni jireenya jiraatu keessatti gaddiin jira gammachuun hin jira waan hunduma keessatti immoo wal danda'anii wal wajjin jira jiraachuun
barbaachisaadha isiniin jedha. Gaa'illi immoo obsa gaafata. Gaa'illi immoo bakka jaalala kabaja waan akkasii kana barbaachisa. Kanaaf gaa'ilatti seentaniirtu taanaan waliif obsaa waliif danda'aadha. Gaa'ilatti immoo otoo iseeniin dura immoo wal qoradha akka waliif taatan isiniin jedha obboloota koo anillee dhugaa dubbachuudhaaf isuma kanadha kanan jibbu waaqayyo immoo hunduma keenyarraa haa dabarsu. Gaa'ila bareedaa kan fedhasaa ta'e kan nuuf qopheesse waaqayyo immoo walitti nu haa baasu isiniin jechuu barbaada. Yaannin qabadhee dhufee kana fakkaata dogoggorri yoo jiraate na of kalcha jechaati. Namoonni waa'ee dhimma haadha manaa isaa kanarratti illee olulan taane kan ooftani inni iyyuu haadha manaa isaa bakka hin dhiise ammeenya maqaa ishii kaasuutii hin barbaanne waan ta'eef wanti nuti isa fayyadnu hin jiru jechuudha. Haadha manaa isaa gadi fuunee ol fuunee habbaa dhugaa qabu waaqayyo isa tokkichatu beeka waan ta'eef iyyuu hunduma gidduudha iyyuu baanee otoo jireenya keenya jiraannee bareeda isiniin jedha obboloota koo turtiin wajjin gootaniif guddaa galatooma.